isaayyuu waaqa siin jechaan jira bar. Baga waaqa ta'e rakkoo hin qabu mata duree sadii qabannee jirra. Mata duree tokkorra haasaa jirra. Waa'ee maaliitti? Waa'ee hundumaa danda'uuti. Amma Yesuus hundumaa danda'a kan jedhu ragaa fidi. Yesuus immoo ofii masaayyuu waaqa isa hundumaa danda'u waan ta'eef waaqa siin jechaa hin jiru an Yesuus hundumaa danda'a kan jedhu ragaa Yesuus hundumaa kan dandeenye ragaa sii kenneen jira miti. Yesuus hundumaa kan danda'u ragaa fidati immoo. Ani immoo Yesuus simaan si uumuu isaatti iyyuu Yohaannis umarraan anaan eenyutu uume jedhee sin gaafanne ammallee galata. Boqonnuma tokkorraan anaan eenyutu uume jedhee si gaafachaa hin jiru. Obboleessu na dhaggeeffadhu. Amma silayyuu hin beeku sitti nima dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Yesuus kuni sagalee ta'ee isa biyya lafaatti ergameedha. Dhaabbadhuma obboleessoo waa'ee sagalee si gaafachaa hin jiru. Waa'ee sagalee si gaafachaa hin jiru osoo hin taane amma waa'ee waaqummaa Yesuus irratti na dhaggeeffadhu ka darabee naa kenna obboleessa mata dureen jijjiirini. Amma waa'ee waaqummaa Yesuus haasa'aa jirra. Amala waaqayyoon waaqa godhan sadii si kaasee jennaan dhugaadhaan naan jette. Sana keessa waa'ee hundumaa danda'u irra jira. Yesuus immoo hundumaa gochuu hin danda'u jedha. Homaa tokko gochuu hin danda'u jedha. Ati immoo hin danda'a jette. Simoo Yesuus tu sobennaan lakkin soomnee naan jette. Ragaa fidiin siin jedha. Ragaa naa kennuu hin dandeessu taanaan bira haa tarru. Danda'ummaa isaanii sii kennaati dhaggeeffadhu kaa. Jee obsi kaa maali? Waa'ee sagalee, waa'ee na uume, waa'ee lafa. Inni leelaa nagarna. Waa'ee isaa osoo hin taane Yesuus hundumaa gochuu akka danda'u waaqayyo abbaan akka waaqayyo waan hundumaa gochuu akka danda'u macaafa keessatti nutti dubbata. Yesuus garuu akkuma iddoo kanatti ofii isaati dubbate hundumaa gochuu akka danda'u yoo ragaa qabaatte na himi. Falmii afaanii wajjin hin qabnuuti. Ragaa sii kenneen jira. Ragaa sii kenneen jira. Sii kennaan jiranis ragaa. Dhaggeeffadhu kaa ragaan sii kenna. Dhaggeeffadhu gooftaa ko suuta. Ragaan ani qabu Yesuus Kiristoos hundumaa danda'uu isaatiif Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 2 kaaseen sii kenna. Eeshi mee dubbisi. Akkas jedha. Mata dureen isaa Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa jedha. Waa'ee foon uffachuu yooma si gaafadhe. Dhaggeeffadhu dubbiseen fixa. Qaas suuta. Dhaggeeffadhu. Hin dhaggeeffatte yoo ta'e immoo dhiis takka. Maal goota? Hin dhiisu dhaggeeffadhu lalama. Akkasiin jedhe macaafa keerraa waa'ee waaqayyoo gaafa dubbatu waaqayyoo Iyyoob waa'ee waaqayyoo gaafa dubbatu Iyyoob maal jedha? Ati Yesuus immoo waaqayyoon jedhe iddoo kanatti Iyyoob. Iyyoob boqonnaa 42 lakkoofsa 2 hin bahe. Injiru. Lakki jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Taap godha jama barakallahu fik. Taap share copy link godhame. Nufni. Gooftaa godhaan jedhee manni nageenye. Gooftaa godhaan jedhaa ture wayini nageenye waan. Ture wayini nageenye waan. Ayii akkas. Obboleetti keenya mabruk baga rabbiin si milkeesse. Islaamummaa kana abbaa carraa qabutu gara islaamummaatti dhufa. Abbaan rabbiin milkeesse, abbaan rabbii jaallate. Abbaa rabbiin badhaaseedha kan islaamummaa kana argatu malee abbaan fedhe lafaa ka'ee islaamummaa kana faayamu. Baga rabbiin islaamummaa kanatti gara amantii kee isa ganamaatti rabbiin si deeffate. Rabbiin nama jaallatu kan inni filatu. Rabbiin nama jaallatu filata. Baga rabbiin si filatee islaamummaa si milkeesse. Waan dhufu hunda isaa danda'uu qabdaa keessaan dhufanii waa baay'ee siin jechuu danda'u keessaan dhufanii arrabsoo siin jechuu danda'u keessaan dhufanii waan adda addaa siin jechuu danda'u sun hundi isaa sobaadha. Karaan ati dhuftee karaa dhugaadha, karaa sirriidha, karaa ifaaf ifadha. Ganaa raajamee ganaa namni dhufee mataa sirra kaayee sirri geessisu kuumee irra bahee jala baheen hin jiru asii alhamdulillah aqaafaqa ifaaf ifatti beekanii waan hunda kan deemanii alhamdulillah baga rabbiin si milkeessee irra deebee mabruukii obbolaan kee musi bukkee jirra abshiri. Nu obbolaan kee abdiin obboleessa kee abdii Musaas obboleessa hundee kee obbolaan hedduu qabda. Qofummaan sitti hin dhaga'amini jabaadhuun siin jedha itti fufi abdii.
Oromiyaa kanallee carraa kennaa fi Oromiyaa baay'ee turtee jirti. Abdusalaam. Abdusalaam. Dhaga'uutti hin jiru sagalee kan kun dhaga'ama. Oromiyaa muutii qabattee jirta dubbadhu. Deemiti kan isaati. Okay, ni turkii isaati. Oromiyaa yoo dubbachuu fete dubbadhu. Abdii haasofsiisin. Asubsiis. Baay'ee muddamaa turte. Baay'ee muddamaa turte murtii irraa kaasti. Konekshiiniin hin jiru beektaa. Konekshiin abdii hojjeta. Oromiyaa. Maa waamaanii turre barni turkii si qabaa ture abdii. Abdusalaam. Networkiin koo dadhabaa dubbisi. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Wa alaikum assalaam. Akkam. Jirta? Jirta habibi. Nagaadha? Jirra akkamiin jabaatta? Ustaas akka jettee Abdusalaam har'a ganama wallahi viidiyoo tokko hojjetee turte. Warri waldaa dhaabna ofiin jettan kun hin jiruuyi. Gadi baatii barbara keessan biqiltuu dhaabaa. Maal jettee Abukaadoo dhaabbadhaa jedhiin. Abdusalaam. Warri waldaa dhaabna jettani gadi baatii biqiltuu dhaabaa. Akkas yaabee guddaadhu wallahi rabbis yaa guddisu. Kun hin jiru edhiin ishee. Kun hin jiru edhiin nama waan hin jirre haa ta'uun. Kun hin jiruun beentee gaafa ana irratti hojii hojjete bara. Kun hin jiru edhiin. Gadda kun hin jiru siin. Anaanuu kun hin jiru jedhamee bar gaafa kamisaa. Abdii Musaa dha ustaas. Ustaz ifama. No, abshiri. Rabbis yaa guddisu Abdusalaamiyyee. Hayyee itti fufaa abdii itti fufaa. Gaaffii tokko qofan gaafadha. Abdusalaam gaafa guddatte maal ta'uu barbaadda mee gaafa guddatte? Maal ta'uu barbaadda gaafa guddatte? Maal barbaadditti? Maal ta'uu barbaaddu? Timika. Nurraanfatteera. Wanta nurraanfatteera. Eekaa ta'uu barbaaddamu. Dokteera ta'uu barbaaddamu. Faarfataa ta'uu barbaaddamu. Hin biyyoo faarfataa ni wayyu. Raajiin taatu ishee raajii. Abdusalaam mucaadha ganaa barataa mucaan canne harafu abdii mucaan rakkisin. Rakki maal rafa ribni qabu ribsi qabe. Lakki. Kun hin jiru maal ta'e reedni. Wal fakkaanna miti. Wal fakkaanna kun hin jiru maal ta'e. Akkana gosh. Yaa guddisu. Kun hin jiru maaliin wal fakkaanna. Abbaa kee fakkaata bareedaadhaati. Wayyaan keenyas wal fakkaata. Yuunifoormiidha. Yuunifoormii miti uffata. Yuunifoormii jechuun kun wal fakkaataadha jechuudha. Waasil hundeer. Hayyee tarii carraa yoon alaattanii dubbachuu nan danda'a. Abdii dubbadhu abdii. Wajjin dubbadhu. Ayyi abdii. Yoo si mijjaawe haasawee abdii daqiiqaa agasii mijjaawe. Abdii Muusaa jira, Abdii Raggaasaa jira, Abdii Sakabiin. Dubbadhaa eeboo hundi keenya wal keessadha. Hayyee. Waan duraan jalqabdan irratti dubbachuu wayya fakkaata. Mucaa galataa moo galatasaa jedhamu waliin dubbachaa turtanii. Okay. Eeyyee waa'ee waaqummaa Yesuus dubbachaa turre. Yesuusin eenyu jettee amanta jennaan waaqayyo jedhee namannaa jedhee gaaffii tokkoon gaafa dhugaa yookiin soba jedhii naa deebisee dheennaan hayyenaan jedhee amaloota armaan gadii kan qabu waaqa amala hundaa danda'u amala hundaa beekuu amala bakka hundumaatti argamu innaan dhugaadha naan jedhe. Achi keessaa waa'ee hundaa danda'u irra dhaabanne Yesuus hundumaa danda'aa jennaan eeyyinaan jedhee mata duree sanarra dhaabannee jirra yoo achitti fufuu ta'e.
ati hundaa danda'uu fi waaqummaa Yesuus hin gante. Obboleessoo waa'ee koo keessan naasofsiisi macaafa haasofna. Ay gaaffii kana kan gaafattu kanarraa keetii jedheen. Dubbadhu macaafa international haaseme. Abdii wanta akkasii gidduudhaan mee abdii ingante wanni jedhamu fakkeenyaaf atamma ingante kan jedhamu haadha warraa kee amma otoo siin haadha warraa kee taatee jirtu yoo gante ganuu jedhama. Waan silayyuu siin haadha warraa kee hin taane dubartii takka gante hin jedhamtu. Yesuus Kiristoos gante kan jedhamtu yoo silanni waaqummaa isaa gante kan jedhamu yoo ni sila waaqa taanaan ati waaqa miti jettee gante ganuu jedhama. Maal isaa gante mee inni waaqa miti maal isaa gante? Akkaan. Abdii. Inni akkas jechuun danda'a ture jedhee yaada. Anyways, barumsiti jettu kun waa'een international haasa'e jette. Omnipotent, omnipresent, omniscience kan jedhamu amala waaqummaa waaqayyoo kanallee barumsa kiristiinaa irraa fuutee haasofta waan ta'eef jedheeni bara. Ekkoo haasofnu maarree. Kanaaf iyyuu amma Yesuus hunda danda'amoo hunda hin danda'u jettee amanta? Tokko kanaan dura Abdii Muusaa waliiniif mucaa maqaan isaa sirriitti naan dubbifamuun Zuura kan jedhamu kana wajjiniin haasofne ni beekna. Haala waliin marii keenya a little bit dialogue gochuurra ati waan dubbattu xiqqoo adda dubbatte ani immoo yaada koo haala gaariidhaan ibsuu irratti namana. Kanaaf haalli marii keenyaa yes or no ta'urra akkasitti ibsaa wajjin yoo ta'e gaariidha yaada. Gara deebii keetitti dhufuudhaaf garuu wajjin marii qabatanii sun gaafa mariitii har'a gaaffii deebiidhaa deebisiif gaaffisa. Akkas taanaan nama biraa wajjin haasa'i. Ani leessaa dheeraa hin qabu. Naannoo koo amma jeequmsiin baay'ata. Ijoollee manuma keessa socho'u waan ta'eef marii bal'aa akkasii barbaadda taanaan nama yeroo dheeraa turu wajjin haasa'i. Gaaffiif deebii afaaniin walii deebisaa deemna yoo ta'e garuu daqiiqaa xiqqoo isheen dubbanna. Akka carraa garuutu si waliin dubbadhee gaariidha. Sababiin isaa jaalawwanas jiran kana hundumaarra caalaa konseptii barumsaa kiristiyaanummaa waan qabduu fi waan hin dubbaddu sii gala waan ta'eef tu si waliin dubbanne natti tola. Natti tola nallee dubbachuun garuu carraa wal ilaannee yeroo dheeraa haasawuun suni isaatiillee hin qabu. Gaaffii afaanii wal gaafanna yoo ta'e garuu daqiiqaa xiqqoo isheen dubbanna eebba. Hayyee gaaffiin illee waan nama dhibu hin qabu. Yesuus Kiristoos waaqadha. Waaqa guutuudha. Nama guutuudha. Waaqummaa isaatti nana mala. Hayyee gaaffii keetiif deebii gaafadha. Baay'ee bareedaadha. Amaloota waaqayyoo amansiin jedhe kanatti ni amantaa? Gaaffii hin qabu. Sirriitti na amana hayyee. Bareedaadha. Mee Yesuus hundumaan danda'a jettee ni amantaa? Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 sana akkam goona eebba? Akkuma duratti siin jedhe Yesuus eenyummaa lama qaba. Eenyummaa inni ittiin namummaan uffatee waggaa 33 walakkaa biyya lafaa kana deddeebi'e isuma kan kootiif kan keetiisuma dadhabu cubbuu kan hin hojjenne garuu kan beela'u qaama namaa uffateeti kan deebi'e. Sun immoo maaliif akka ta'e ergaa isaa bal'inaan gaafa marii bal'aa haasofnu irratti hin dubbannu. Kanaaf ani hin danda'u, hin dadhabee, hin rafee kan jennu eenyummaa namummaa isaatiiti. Waaqummaa isaati. Yeroo nama ta'e bareedaadha. Gaaffii bareedaa deebii bareedaa laattee jirta. Yeroo nama ta'ee hundumaa gochuu hin danda'u jechuudha Yesuus. Yeroo nama ta'ee jiru, yeroo eenyummaa namummaa uffatee jiru hundumaa gochuu hin danda'u jechuudha. Eenyummaan yeroo ta'e waggaa 33 walakkaa biyya lafaarra deebi'u sana nama duwwaa ta'ee waaqummaa isaa dhiisee dhufeera jechuu miti. Si galeera miti? Yeroo siin galle. Eebbaa siin galle. Akkasiin jedhee yeroo eenyummaa namummaa isaatiin waa'ee dadhabbii isaa akkuma tu jette dheebotee beela'ee waan namni tokko arge suni yeroo sana waan hundumaa gochuu hin danda'amu hin danda'u. Ani hundaa ofii kootiin homaa gochuu hin danda'u kan jedhu eenyummaa foon namaa isa dadhabaa kana uffatee isa jiruun yeroo jiru eeyyee akka namaatti dadhabaa kan raafu kan beela'u ta'uusaa kan agarsiisudha. Akkasuma yeroo sanatti garuu waaqummaa isaatiin
ulfina isaa kan abbaadha wajjin isa wal qixxeessuutiin hundaa danda'a waaqummaan isaa irraa fudhatamee hin beeku jechuudha. Akkasiin jedhe ammallee gaafa namummaadhaan jiru. Itti na dhaga'i kaasii deebiseera. Hin dhageenye dhugaa rabbi. Waan lama siin jedheen ture abdii. Hin dhageenye qaalii koosii biisii ta'een ture. Eshi dhaggeeffadhu sirriitti. Yesuus Kiristoos ati kana waan keessa dabarteef barumsicha fudhachuu dhiisuus kaleessa waan beektuu fi eenyummaan Yesuus Kiristoos waaqa guutuuf nama guutuu jennee dubbanneera. Waaqa guutuuf waaqa nama guutuu osoo hin taane Yesuus yeroo nama ta'ee turetti waa'ee waaqummaa isaa dhiisammati bakka bira darbi. Yeroo nama ta'ee turetti yeroo nama guutuu ta'etti waan hundumaa gochuu hin danda'amu hin danda'uun siin jedhe. Wal faanaa si'a tokkotti waaqa guutuu si'a tokkotti nama guutuu wal faanaa jenneerra. Eenyummaa isa namummaa sanaatiin Waaqayyo abbaadhaan gad of deebisuu, xiqqaachuu, gajjechuu waan fakkeenyummaa kanaaf dhufee fi eeyyee isa kanaanii akka dadhabaatti ilaalamaa jechuudha. Sababiin isaa eenyummaa nama ta'ee waan namoonni silaa raawwachuu qaban raawwachuu waan dhufeef jechuudha. Inni dadhabaan sun waaqa moo nama? Eenyu? Inni akka dadhabaatti of ilaalee akka hin dandeenyetti of ilaalee natti naan jettu kun. Nama. Kanaaf yeroo nama ture dadhabaadhaa hundumaa gochuu hin danda'u. Fedha abbaasa malee fedha mataasaa hin qabu jechuudha. No way. Akkas jechuu miti. Yeroo wal faana yeroo tokkotti inni siin jedhu by the way aksentiin ittiin dubbannu illee waan sin rakkisnee fi sirriitti na dhaggeeffadhu. Wal faana si'a tokkotti waaqa ta'uuf nama ta'uun maal jechuudha? Eenyummaa namummaa isaatiin isa akka koof akka kee nyaata nyaatu, bishaan dhuguu, deemee hojjetu, dadhabuuni namadha. Nama guutuu kan jennuuf garuu maalidha? Akka koof akka kee cubbamaa miti jechuudha. Guutuu kan jedhu achirraa dhufe. Waaqummaan isaa garuu ammallee gaaffiin si gaafadhe seeraan naa deebisuu hin dandeenye ibsa bal'aanaa kennaa harta malee deebii bal'aanaa kennaa jirtu ifaa kee eebbaa keeyya. Akkasiin jedhe yeroo ofii kooti hundumaa gochuu hin danda'u jedhe sana nama moo waaqa tureeshi? Yeroo sanatti biyya lafaarra deddeebi'aa jiru sana al tokkotti waaqa al tokkottis namadha. Garuu yerooma sanatti eenyummaa namummaa bareedaadha. Takka waaqayyo ta'ee takka nama ta'a. No, at the same time waaqadhas namadhas. Yeroo wal fakkaataatti moo? Ayyee. Akkas jechuun yeroo wal fakkaataatti Iyyesuusumti inni anu ofii kooti homaa gochuu hin danda'u jedhe sun inni namummaa isaallee dubbateera inni waaqummaa isaallee dubbateera jechuudha. Akka haasaa keetti akkanaa galaa jiru kanatti. Akkasii galaa jirutti akkasii garuu kan inni ittiin homaa gochuu hin danda'u jedhu suni eenyummaa namummaa isaatiiti. Maaf akkas jedhetti na gaafatte garuu kana caalaan ibsa siidha. Eenyummaa isaa namummaa isaa miti waa tokko dubbattee jirta. Yeroo tokkotti jechuun sa'a wal fakkaataa, poosishinii wal fakkaataa, yeroo wal fakkaataatti akka wal fakkaataatti namallee waaqallee akkanaan jechuuti yaadi kee. Eeyyee. Akkas jechuun yeroo ani ofii kooti homaa gochuu hin danda'u yaada koo duukaa bu'ullee hin danda'u yeroo jedhe yeruma sanayyuu waaqallee namallee jechuudha inni. Eeyyee maal jechuudha? Yeroo sanatti waaqalleedha namalleedha. Isa kana yeroo kamiyyuu akka hin dogoggorre akka hin daganne kun barumsi kiristaanummaa isa dhugaadha isa guddaadhas. Garuu eenyummaa namummaa isaa kana. Akkas jechuun bareedaadha eebba naa deebistee jirta. Eebba naa deebistee jirta. Akkas jechuun walumaa gala waaqayyo hundumaa gochuu hin danda'u jechuudha. No, waaqayyo hundaa gochuu danda'a. Hundaa bakka hundaatti argama hundaa beeka. Isana duubatti hin deebinu. Kun amala waaqayyummaati. Garuu akkas jechuun yeroo tokkotti nama yeroo tokkotti waaqa ta'e jechuun Iyyesuus yeroo tokkotti waaqa yeroo tokkotti nama kan naan jedhe sira. Kanaaf iyyuu waaqni ati waaqayyootti hin jechaa jirtu kuni hundumaa gochuu hin danda'u yaada koo duukaa bu'ullee hin barbaadu yeroo jedhes yeroo tokkotti waaqa yeroo tokkotti nama erga ta'e yaada ofii isaatii duukaa bu'ullee hin qabu
humna itti waa gochuu danda'u illee hin qabu jechuudha. Ni qaba. Isa sana Hin dogoggoree. qabu kaa. Akka ibsa keetti hin qabu. Akka ibsa kootiitti hin qaba nan hubanne malee yookiin immoo beekaa akkasii hin gallee fi Sirriitti asii hubadhu. jalaa didda malee Sirriitti kana siin asii jechaa hubadhu. jiru. Eenyummaa isa nama ta'ee uffatee ittiin deemaa jiru sanaani dhaggeeffadhu ka. Anis si dhaggeeffachaa waan ani deebisii kennuuf ati na dhaggeeffachaa deemi abdichoo. Eenyummaa isa namummaa namaa ta'ee foon uffatee biyya lafaarra jiru kanaani ani homaa gochuu hin danda'u jedha. Garuu waaqummaa isaatiin hundaa gochuu danda'a. Sanammoo kutaalee macaafa qulqulluu hedduu keessatti itti deemnee waan ibsinuufi maaliif iddoo sanatti maal gochuu hin danda'u jedhe sanaa akka bartu barbaadeen. Sabni inni itti dubbachaa Bareeda. jiru sun saba Yihuudootaati hin beektaati. Isaanii Bareedaadha bareedaadha. waaqummaa Yesuus yoom Kiristoosiin nama akkuma ta'anii isin warra mormitan kana nama jedhanii waan amananii fi rakkoon qabu. namadha Fixi abbaadha eebba. wajjin akkamitti wal fakkeessa waan Eebbaa jedhaniif fixi. jarreen sanaaf deebii Eebba kennaatti fixi. jira. Fixe bareedaadha. Yoom nama ta'e yoo waaqa ta'a inni Yesuus kun. Yeroo hun Hin dhaga'amu sagaleen kee. Yesuus Hin dhaga'amu. Kiristoos ituu biyya lafaan uumaminis waaqadha. Biyyi lafaa edda uumame Addaamirraa kaasee hanga har'aatti namoonni jiran yeroo jiru hundumaa keessattis waaqadha. Sa'aatiin nuti nama ta'ee lafa kanarratti argame jennu kun sa'aatii inni itti Maariyaam durbaarraa dhalatee Eebbaa dhiifama sitti isin gidduu galu. warra kaan biratti hin dhaga'aman immoo neetwoorkiidha. Warri kaan dubbatu. Laala. Mamme dhiisbar. Maalidhaa sitti? Itti dhiis. Wanta taasaa jirtu kun tiyooriidhuma malee ragaa dhanaasa jechuuf yallaftee. Aageeffatanii. Haasa'u teorii haasa'u lakkoon qabu. Bareedaadha eebbaa. Kanaafiyyuu Yesuus yeroo wal fakkaataatti nama yeroo wal fakkaataatti waaqa ta'uu isaa dubbatee jira. Yeroo wal fakkaataatti waaqa yeroo wal fakkaataatti nama. Yeroo kabalamus yeroo wal fakkaataatti waaqa yeroo wal fakkaataatti nama. Yeroo dadhabus yeroo wal fakkaataatti nama yeroo wal fakkaataatti waaqa. Yeroo beela'us yeroo wal fakkaataatti nama yeroo wal fakkaataatti waaqa. Yeroo kittaannatus yeroo wal fakkaataatti nama yeroo wal fakkaataatti waaqa. Yeroo hin danda'u yaada koo duukaa bu'uun barbaadu jedhullee yeroo wal fakkaataatti nama yeroo wal fakkaataatti waaqa. Isa malee waaqni kan biraan jira eebba. Isa malee waaqni kan biraan jira gaafattu waa'ee sadan tokkummaa irratti akkan dubbadhu barbaadde. Lakki waaqni isuma moo waaqni kan biraan jira? Waaqni waaqa tokkodha. Garuu waaqayyoo Isuma moo isuma Yesuusuma moo? waaqummaadhaani waaqa tokko eenyummaadhaan qaama Rakkoon qabu waaqa noo waa'ee sadii akka sadii dhiyaasuuf hin barbaanne. Waaqayyo tokko jettee ati amantu kuni Yesuusuma moo waaqa kan biraadha? Yesuus Kiristoos waaqadha. Waaqayyo abbaa waaqadha. Firii qulqulluu waaqadha. Ani koo eenyu faatu waaqa siin hin jenne. Waaqa tokkotti amanta miti ati. Ayyee. Inni waaqa tokko sun Yesuusuma moo waaqa kan biraadha? Yesuus waaqadha iyyee. Yesuus eenyu siin hin jennen. Inni waaqa tokko jettee itti amantu sun Yesuusuma moo waaqa kan biraadha? Eewle eenyummaa waaqayyummaa waaqayyo Isa isa yookiin isa miti naan jedhi waa ilaa ibsa hin barbaadu. Gaaffii ibsaa osoo hin taane eeyyee isa yookiin isa miti naan jedhi naa deebisi. Inni waaqayyo jedhee amanu Yesuus Kiristoosidha. Guutummaan waaqayyummaa waaqayyo isa keessaa waan mul'ateef. Ani hir'ina waaqayyoof guutummaa waaqayyoo amansi gaafadhe akkan siin jedhee waaqayyo tokkotti amante. Kanaaf kaasii deebisee hin Waaqayyo jirtu. tokkichi ati itti amantu sun Yesuus immoo waaqa kan biraadhaan jedhe. Waaqni kan biraan hin jiru Yesuusidha. Garuu akkamitti Yesuusi waaqayyo abbaan Hafuura qulqulluu waaqa akka ta'e garuu ibsa si barbaachisa. Hafuura rabbi namaa oolchu waaqayyo tokkichi inni ati itti amantu Yesuus isa yeroo takkaatti nama ta'u isa yeroo takkatti waaqa ta'u. Isa gaafa dadhabullee waaqa ta'u isa gaafa dadhabullee nama ta'u. Isa gaafa beela'ullee nama ta'u isa gaafa beela'ullee waaqa ta'u. Isa gaafa kakkabalamullee nama ta'u isa gaafa kadhatullee nama ta'u isa gaafa hafuura rabbi namaa oolchu waaqa akkasii rabbi namaa oolchu. Walumaa gala waaqni ati itti amante yeroo takkatti nama yeroo takkatti waaqa akka ta'e nu ibsiteerta. Thank you gaaffii biraatti darba. Abdii gaaffii biraatti darbuu kee dura
yeroo kabalamu nama yeroo itti tuffatamu waaqa nama dhasii isa jettu kana waaqummaa Jitu jedhe si'a tokkotti waaqa aluma tokkotti waaqa al tokkotti nama naan jedhe. ana jedhe na dhaggeeffadhu abdi isan jedhe kana waaqummaa isaa kana hin dhiise malee waaqummaa isaa kana itti fayyadamu wallaalee miti. Isa kana immoo obboloonni as keessa jiranii obboloonni as keessa jiran kuni maqaa fara qulqulluutti naafadhu. Tiyoorii Waaqayyo waaqummaa sanniisa malee ragaa miti kan jedhaniif ragaa kennaa deemuu nan danda'a. Nis rakkoon qabu Waaqayyo waaqummaa sanniisa. Inni isa eeyyee akkamitti inni isa beektaa? Inni bifa Ulfina waaqummaa isa dabarse eenyuyyuu Waaqayyo eenyutti akka laane siin baasa. Ati immoo Waaqayyo waaqummaa isaa dhiisuu naa baasta ayyee. Dubbisuu dandeessu moo ani isinii dubbisu? En dubbista Waaqayyo waaqummaa isaa akka dhiisu ni dubbistaatillee. Filiphisiyoos 2:2 lakkoofsa 6 6-7 yoon dubbise gaadha akkas jedha. Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiru ulfina waaqayyummaa isaa isa abbaa isaa wajjiniin walisa qixxeessu wanta qabatanii hafanitti hin lakkoofne inni ulfina sana gadi dhiisee akka waan tokkotti hin gallee of godhe bifa garbummaa hin fudhate fakkaattii namummaatiin hin dhalate waan hundumaan nama ta'ee argame jedha. Inni gad of deebisee lakkoofsa 8 fufe inni gad of deebisee hamma du'aatti hamma fannifamee du'uuttiyyuu abboomamaa ta'eedha. Kanaaf ulfina isaa isa abbaa isaa wajjin walisa qixxeessu wanta qabatanii hafanitti hin lakkoofne ulfina isaa sana gadi dhiisee jedha. Kanaaf waaqayyummaatiin akka inni jiru. Irra deebii dubbisi. Hayyee dhaggeeffadhu. Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiru ulfina waaqayyummaa isaa isa abbaa isaa wajjin walisa qixxeessu wanta qabatanii hafanitti hin lakkoofneedha. Maal jechuudha kun? Inni ulfina sana gadi dhiiseedha. Akka waan tokkotti hin galletti of godhe bifa garbummaan fudhate fakkaattii namummaatiin hin dhalate waan hundumaan namatti argame. Bifa waaqayyummaa dhiisee bifa gabru dhaggeeffadhu fixeerta. Thank you. Bifa waaqayyummaa dhiiseetu bifa maalii fudhate? Bifa gabrummaa fudhate. Jedhee. Akkasi miti? Akkas. Milkiyaas 3:16 dubbisime. Kanaafi amma ni milkiyaasiin baasutti kanarratti akka haasofnuu fi abdii. Deebiin deebisanii. Baasaan jira. Waaqayyotu bifa waaqummaa gadhiisee bifa gabrummaa fudhate. Thank you. Hin ba'e okay jira. Hin baan. Milkiyaas moo Mikiyaas? Milkiyaas. Meeqa? 3. Hayyee akkas jedha dhaggeeffadhu. Warri kaan illee dhaggeeffadha kabajaan. Itti fufeesedha. Ani waaqayyo waanan ta'eef hin geeddaramu. Kanaaf yaa ilmaan Yaaqoob isin raawwattanii hin banneedha. By the way macaafni qulqulluun yeroo dubbifamu quraanni illee yeroo dubbifamu kabajuu qabda. Bakka hin jedhin akka haasaa namaatti ishee abdi. In tumurre bara hayata tokko waan kabajuu kan sii kenne dhaggeeffadhu kun hayata sana guutummaa dubbifamuu qaba. Miira keessan galiini qaali ko abshira. Are wanti miille yeroo fayyadamna jedheni. Hayyee hin geeddaramu waaqayyo garuu iddoo kanatti ko hin dhiise hin jiru. Hin geeddarame hin jiru bakki dura sii dubbise. Hin dhiise jechuun maal jechuudha? Hayyee. Dhaggeeffadhu. Adeemsi waaqummaaf yookiin immoo adeemsi waaqummaadhaa gara gabrummaa gidduu jiru sun maal jedhama? Adeemsa tokkoffaa qaba waan sana kan fudhata. Tokkoffaaf lammaffaa dhiisii bareedaa koo eebbaa. Adeemsi waaqummaatii gara gabrummaa maal jedhama?
nama ta'e ilmaan namaa isa cubbamaa fayyisuudhaaf dhufuusaati. Dhaggeeffadhaan malee sittan hima. Adeemsi gadi deemuudha. Adeemsi waaqummaadha gara namummaa jijjiirama jedhama. An bifa namummaa an fakkeenyaaf magaala yoon ta'e amma keema gurraacha kana yoon ta'e abdiin magaalarraa gara gurraachaatti jijjiiramee jenna. Sii galee bifa waaqummaarraa bifa gabrummaatti adeemuun sun yookiin adeemsi waaqummaatii gara gabrummaa sun jijjiirama jedhama jedhamu qaali. Jijjiirama jedhama. Jijjiiramni kuni kanaaf waaqayyoon jijjiirama. Jijjiiramni sun garuu hidhiiseedha bar. Paaworii sana qaba. Waaqummaa sana qaba. Abdii sirriitti na dhaggeeffadhu. Waaqummaa sana qaba. Garuu hin dhiisee jedha malee yookiin irraa fudhatame miti yookiin immoo paaworii sanatu isa dhiise miti isatu dhiisee jedha. Sagalecha akkuma inni jirutti haa fudhannu. Thank you. Ustaz Kadi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ante barteetta afaan musliimaa kana. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajjin dubbadhaa miira tokko. Wajjin dubbadhaa ustaz. Itti fufi abdi das nu jedhee jira maashaallah haala gaariidhaan waliin mari'atu. Dubbadhaa dhugaan dubbachuun barbaada tokkoffaa eebbaanii sabaayii qaba. Akka namoota kaanii fetfetiin jedhu namatti tola. Eebbaa akkasumaan nuti yaadannoo kun barbaada. Inna garuu yaadaan duukaa haasa'uu hin dandeenye dhugaa dubbachuudhaaf waliin haasaashuu ustaz kenna. Ante komentii irratti maal barreessa uumma? Ifama eebbaa koo respect you sin kabaja qalbii guutuudhaan si duukaa haasa'uu hin dandeenye beektaa? Yeroo biraa bal'inaan haasofnaa yoo barbaadde qo'i foloon si godhaa foloon haa deebisii keessaan illee haasa'uu dandeenya. Hayyee yaada koffataa jira. Hayyee. Ayyee eebba akkam jirtan naguma? Galata Waaqayyoo akkam naguma Kaaliidoo. Nagaadha alhamdulillah fayyumaame. Baga jiraatte. Yaa akka isin amantaatti Waaqayyoon jijjiirama moo hin jijjiiramu jettanii amantu isin akka amantaa keessan jettee Waaqayyoon hin jijjiirama moo hin jijjiiramu? Waaqayyoon hin jijjiiramu waaqummaansaa hin fudhatamu. Baay'ee gaariidha. Waaqayyoon hin jijjiiramu. Ayyee. Eshi. Yesuus duraan Waaqayyoo ture jettanii amantume? Osoo foon hin uffatanii duratti yookaan immoo osoo nama foon hin ta'in duratti. Otuu foon hin uffatinis waaqadha, edda foon uffates waaqadha. Waaqa guutuuf nama guutuudha. Eshi. Waaqayyoon sun nama hin taane? Waaqayyoon duraan jiru sun nama hin taane akkasii nama hin ta'utti. Yesuus inni foon uffate suni foon dhalli namaa uffatee dhufeera. Nama ta'eera. Garuu at the same time waaqummaasaa hin dhiifne. Waaqummaasaa hin qabaa jechuudha. Foon uffate moo foon ta'e? Foon uffateedha macaafni qulqulluun. Nama foonii ta'e jedha bara. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 14 irratti nama foonii ta'e jedha. Sagalichi foon uffateedha. Hin jedhu akkas hin jedhu. Hiiki isaa garuu tokkumadha. Foon uffate jechuun akkuma koo fakka kee ta'e jechuudha. Tokko miti fakkeenyaaf. Qaama nuyi qabnu kana qabnaa jechuudha. Inni wordingiin baay'ee nu wal dhabsiisu maliiti. Fakkeenyaaf eebbaan uffata uffatanii fi eebbaan uffata ta'e jechuun tokko. Tokko kun. Uffata miti bar foon jechuun foon uffateenis nama ta'eenis namni yoo foon qabaatee hin qaqqabatama ta'e namadha jechuudha. Foon jechuudha bakka fizikaalii malee waa'ee uffataa. Uffachuuf ta'uun garaagarummaa qaba malee afaan Oromoo kana malee har'a baranna moo malee barsiisa. Ilaa fakkeenyaaf nama foonii ta'e jechuunii fi foon uffate jechuun garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf foon uffate jechuun wanti tokko dhufee foon keessa galee jechaadha. Foon akkuma jirutti foon keessa dhufee galee akka uffataatti foon kana uffatee jechuudha. Nama foonii ta'e jechuun immoo
wanti tokko duraan waa biraa ture garuu foonitti jijjiirame jechaadha. Ta'e jechuun fakkeenyaaf mukkii daaraa yoo ta'e yoo jenne mukkii gubatee maal ta'e gara daaraatti jijjiirame jechaadha. Akkasi mukkii daaraa uffate yoo jenne immoo daaraatu maal ta'e daaraatu muka sana irra garagalee daaraa uffate malee mukki sun ni jiraadha. Mukki sun ni jira. Mukkii daaraa uffate yoo jenne daaraatu uwwise malee mukki sun ni jira. Garuu mukkii daaraa ta'e yoo jenne immoo mukki sun maal ta'e guutummaa guutuutti gara daaraatti jijjiiramee jira jechaadha. Haaluma kanaan Waaqayyoo nama foonii ta'e gaafa jennu jijjiirame moo hin jijjiiramne ammas? Ibsatiin alaatti irratti hundaa'ee si dabale. By the way, waa'ee hiikaawwanii waa'ee vershinii hin beekta miti? Laa rakkoo qabuudha amma foon uffate hiika jechuun kiyyaa vershinii jechuun kiyyaa hiikni macaaffaadha. Hiika adda addaa jira. Wordingoonni adda addaa jechoonni hiikota adda addaarra jiranii waliin tokko ta'uu isaanii ibsa. Amma fakkeenyaaf hiikuma afaan Oromoodhaa Baayibelii kan Onesimoos Naasiib jalqaba irratti jaarraa 1898 hiikee foon uffatee jedha. Inni amma hiika haaraan nuuni isin soofti koppiidhaan illee qabnu haardi koppiin qabadee jira. Qabnu immoo sagalichi nama foonii ta'ee ni gidduus buufateedha. Kanaaf vershinii kana lamaan irraati hiikuma afaan Oromoo Ingiliffa isaa maal biratu hin deemniyyuu. Vershiniin kun hiika tokko akka ta'e agarsiisa jechuu kiyya. Ala maal seetan beektu isa wanti nu galchuun jiru maali jennaan macaafni keessa yoo wal lolee jedhee yoo wal faallessee jedhee isa walitti haasaati tokko godhaati isa sirrii fida. Amma fakkeenyaaf sirrii tokko miti maal foon ta'e jechuuniif foon uffateen tokko afaan Oromoo biyya kamiitiin tokko foon uffateenii fi foon ta'e jechuun garaa afaanuma Oromoon ifate dubbannuuni tokkumadha kun. Eshi eebbaan uffata uffateeniif eebbaan uffata ta'e tokko. Uffata miti kaa foonni koo tokkuma fakkeenya isaa tokkuma kana naa deebisi kana. Foon uffate jechuun koo akaaliidha. Eebbaani uffata uffateef eebbaan uffata ta'een adda adda. Garuu inni adda adda. Foonni garuu si galeera. Foonni garuu qaamadha. Qaama uffate qaama namaa jiraataadha hin deema. Qaama uffate jechuun foon uffate jechuun nama ta'uusaa agarsiisaa jechuudha. Kun hiika kanarratti waliin dhabnu rakkoon qabu. Amma ijoo dubbii ati hin geeddarame jettuu fi hin geeddaramu isa jedhu irratti dubbanna. Ijoon isa dhamitire. Okay, baay'ee gaariidha. Tokkoffaa irratti foon ta'eenii fi foon uffateen yoo beekaa mormuu ta'e malee kun namni daa'imni iyyuu ni beeka. Maaliif jennaan foon uffachuu jechuun wanti tokko akkuma jirutti dhufee foon keessa galuu jechaadha. Akka uffataa kanatti uffachuu jechuudha. Foon ta'e jechuun immoo wanti duraan jiru tokko gara fooniitti jijjiiramuu jechaadha. Gara fooniitti jijjiiramee wanti sun guutummaa guutuutti badee jijjiiramee foon ta'uu jechuudha walumaa galatti. Kuni beekaa mormuudha. Kana bira dabarfanna. Mee Waaqayyoon akkuma isin jettanitti Waaqayyoon nama foonii ta'e kun yookaan immoo foonitti jijjiirame kuni Waaqayyoo isa kamiidha? Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootu foon uffatee gara biyya lafaa kanaa dhufee namoota fayyisuudhaaf jechuudha. Baay'ee gaariidha. Eshi Yesuustu foon uffatee gara biyya lafaa dhufe. Waaqayyoon fooniin uffanne hin jiraa moo hin jiru? Waaqayyo abbaanis hafuurri qulqulluunis sadan tokkummaa Waaqayyoo keessatti personaalitii mataa isaanii kan qaban waaqummaan tokko kan jennu fooniin uffanne akka gooftaa Yesuus foon uffate. Kanaafuu Waaqayyoon biraan kan fooniin uffanne hin jira jechaadha. Waaqayyoo waa'ee personaalitii Waaqayyoo asumaan siitu keera bar. Waa'ee eenyummaa Waaqayyoo. Rakkoo qabu naa galee amma kan foon uffatee Yesuus naan jettanii jirtanii Waaqayyoo foon uffatee Yesuus naan jettanii jirtanii Waaqayyoon kan biraa kan fooniin uffanne jira moo hin jiru? Gabaabaadha. Waaqayyo abbaan hin uffanne Waaqayyo qulqulluun hin uffanne. Waaqayyo lama kan fooniin uffanne hin jira jechuudha. Waaqayyo tokko uffate malee Waaqayyoon lama kan fooniin uffanne hin jira jechaadha. Lakki nu kiristaanonni Waaqayyo tokko jennee amanna. Qaamaan
eenyummaadhaan Maal kan sadii tokko waaqayyo tokko foon uffateedhaa mee? eenyummaadhaan akkaataan itti ibsamu akka kanaadha waan ta'eef Kaalid sirriitti na dhaggeeffadhu. Rakkoon qabu waaqayyoon tokko fakkeenyaaf Yesuus waaqatti. Waaqayyo waaqummaan tokko qaamaan yookaan qaama yeroo isin jedhu boodiitu hin taane personaalitiidhaan immoo sadii kanaan mul'ateera jechuudha. Eshi wanti isin jettan kun macaafa irra jira waaqayyo eenyummaadhaan tokko waaqummaadhaan tokko qaamaan sadii kan jedhu kun baay'ibilii irra jira moo yaada keessani? Barumsadhaa macaafota qulqulluu keessatti garuu ibsamanii jiru. Wanti isin hammattan kun waaqayyo qaamaan sadii eenyummaadhaan yookaan immoo waaqummaadhaan tokko wanti jedhu hin jira macaafa keessa. Wordii jechaan jecha kan arganatu hin taane barumsichi hin jira jechuudha. Ergichi macaafa qulqulluu keessatti ifee jira. No, amma wanta isin gaafataa jiru maallaan jettan waaqayyo tokkotu qaama sadii yookaan immoo parsanii sadii qaba naan jettanii waaqayyo tokkotu kara sadii mul'ate kan jedhu kun baay'ibilii irra hin jira moo hin jiru gabaabaadha. Jecha kanaan hin jiruun jechaa jira. Jecha kanaan yookaan jecha Sillaasee maal jedhu waan hin jirre dubbatinaati wama jiru ergaa isaatiin garuu jira. Wama jiru duwwaa dubbanna okay waan hin jirre dhiisa. Waaqayyo tokkotu yookaan immoo waaqummaan isaanii tokko qaamaan sadii waan jettan kana lafa kaa'aa maaliif jenna waan baay'ibilii irra hin jirre dubbannu waanuma baay'ibilii irra jiru qofa dubbannaa jechaadha. Amma abbaan waaqaa abbaan waaqayyo of danda'aadha moo waaqayyo of danda'a miti akkasiin amantan nutti fakkeenyaaf waaqayyoon abbaan qophaa isaatti waaqayyo jedhamee waamamuu danda'a moo qophaatti waaqayyo jedhamee waamamuu hin danda'u? Waaqayyoon Yesuusinis waaqayyo jennee hin waamna sababiin isaa akkuma isin jedhe waaqummaadhaan tokkodha. Waaqayyo abbaanis waaqayyo jennee hin waamna qulqulluunis waaqayyo jennee hin waamna sababiin isaa waaqummaan tokko jennee dubbachaa jira malakotaawiidhaan tokko jennee dubbachaa jira waan ta'eef. Kanaaf waaqayyo abbaa jettee yoo waaqayyo waamtes waaqayyo ilma jettee yoo kadhattes waaqayyo Hafuura qulqulluu jettee yoo kadhattes si dhaga'a jechuudha. Waaqummaan tokkicha. Gaafiin kiyya akkas miti. Waaqayyo abbaan. No. Waaqayyo abbaan fakkeenyaaf waaqayyo abbaan osoo Yesuusitti hin hirkatiin osoo Hafuura qulqulluutti hin hirkatiin waaqayyoodha jennee waamuu hin dandeenya moo hin dandeenyu? Hin waamna. Galatoomna. Hafuura qulqulluu osoo abbaatti hin hirkatiin osoo Yesuusitti hin hirkatiin Hafuura qulqulluu waaqayyoodha jennee waamuu hin dandeenya moo hin dandeenyu? Waaqa sadii goonee iddoo garaagaraa kaa'aa jirta amma akka deemaa jirtu akkas miti. No yoo hin dandeenye hin danda'amu naan jedha rakkoon qabu. Yoo hin dandeenye kophaatti waaqayyoodha jennee waamuu hin dandeenyu naan jedha. Akka amma fakkeenyaaf waaqayyo abbaadhaan waaqayyoodha jennee kophaatti waamuu hin dandeenya naan jettan. Tole haaluma kanaan Hafuura qulqulluu illee akkuma abbaa kanatti Hafuura qulqulluu jennee waamuu waaqayyoo Hafuura qulqulluu jennee waamuu hin dandeenya moo hin dandeenyu? Hin dandeenya yeroo waaqayyo Hafuura qulqulluu jennu garuu waaqayyo abbaanis waaqayyo ilmis walumaan jira. Rakkoon qabu ishi. Hafuura qulqulluu illee hin dandeenya waaqayyo abbaallee waaqayyo jennee hin dandeenya waaqayyo of danda'aadha jettanii jirtanii ishi. Ilmoo fakkeenyaaf Yesuusiin waaqayyo ilmaa jennee waaqayyo of danda'a goonee waamuu hin dandeenya moo hin dandeenyu? Hin dandeenya. Hin dandeenya okay. Kun waaqayyo of danda'a sadii malee waaqayyo tokko akkamitti jettan? Waaqayyo tokko kan jettan yoo ta'e immoo wantoonni kun sadan abbaan ilmi Hafuurri qulqulluun kuni waaqayyo of danda'a kuni waaqayyo of danda'an kun sadan waaqummaadhaan tokko kan jedhu mee baay'ibilii keessaa baasan agarsiisa. Kanaaf amma yeroo waaqayyo abbaa yeroo jennu waaqayyo Hafuurri qulqulluun waaqayyo ilmis kana xumurree jirra ibsa fakkeenyaaf hundi isaaniitu xumurree kana hundi isaaniitu of danda'aadha. Kophaatti waaqayyo of danda'a jennee waamuu hin dandeenya. Waaqayyo abbaa jennee waaqayyo Hafuura qulqulluu jennee waaqayyo ilmaa jennee waamuu hin dandeenya jettan. Kun akka addunyaan beekuttis akka nuti beeknuttis waa sadiidha. Waaqayyo sadiidha. Waaqayyo sadan kun immoo lakki tokko kan jetta yoo ta'e baay'ibilii irra yoo jiraate ragaa baasaa nutti mul'isa. Yoo baay'ibilii irra hin jiraanne immoo lakki baay'ibilii irra hin jiru yaada keenya jedhaatii nutti hima. Kaayyoon Gooftaa Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufeef namoonni amananii akka fayyaniif waan ta'eef ergaa fayyinaa gaafa dubbatu Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti waa'ee kanaa ergaa isa guddicha sana gaafa kennu akkas jedhee ture Kaliido. By the way
isin naan jechaa jirta ani akkuma hiriyaattanii akkuma obboleessaattan si waliin dubbachaa jira. Yoo akkaataa dubbii kositti hin tolle nan sirreessan. Rakkoo. Ijoolleen nuni amantiin alatti si safuu beekna waan ta'eef. Akkasidha kuticha nama jedhe yoon dubbise. Egaa dhaqaa maqaa abbaatiif kan ilmaatti kan hafuura qulqulluuttis isaan cuubuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa jedha. Kana eenyu jedhe? Jechi kun jecha afaan Yesuus Kiristoos keessaa ba'ee du'aa ka'uu booda kan dubbatamedha. Akka barsiisan macaafa qulqulluutti ergaa guddicha yookaan Great Commission jedhamee beekama kutaan kun. Ergaa guddicha kana irratti dhaabatee kan nu agarru hafuurri qulqulluun Waaqayyo Abbaan Waaqayyo Ilmi iddoo kana irratti afaan Yesuus Kiristoos keessaa waamame. Kan inni ittiin barsiifnu, kan inni ittiin lallabnu. Callumadee dhaqaa maqaa Waaqayyo Abbaatiin cuuphaa hin jenne laa agartee Kaliidoo. Dhaqaati maqaa Ilmaatiin cuuphaa hin jenne. Dhaqaati maqaa hafuura qulqulluun cuuphaa hin jenne. Walqixxeetti iddoo tokkotti kan Yesuus Kiristoos waamee kutaa kanarra jira, kutaa biraan illee jiru jechuudha. Kanaaf amma barsiisa. Waan kana naa himtanii jirtan waanuma amma duraa himtanii irra deebitanii duraan illee kan isin gaafadhe kanaaf Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu jira jettanii jirtanii sadan isaaniiyyuu Waaqayyo of danda'a jennee waamuu hin dandeenyaa jettan. Ammallee Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti wanti isin fiddanii dhaqaa maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutiin saba cuuphaa jedhee dubbateedha. An kan amma gaafiin kiyya sanaa miti Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu jiraachuu miti kanan gaafadhe. Wantan jedhaa jiru Abbaan Ilmi Hafuura Qulqulluun kunii isaan sadan kun tokko kan jedhu Baayibilii irra yoo jiraate ragaa naa kennaadha. Yoo hin jiraanne immoo lakki barsiisa keenya malee Baayibilii irra hin jiru jedhaatii hin dabarfannaa rakkoon qabu. No, kun Baayibel kuni tokkummaa kana kan sagaleen Baayibeliin kan ibsu waaqummaa kana Yesuus Kiristoos walqixxeetti waan barsiiseef ofii isaatiis hafuura qulqulluus abbaas tokkummaatti waan barsiisee fi waaqa tokko jennee haamannaa waaqummaan kun garuu akkamittiin ibsama isa jedhuu fi qaamaan yookaan personaalitii sadii tokko kan jedhu sadan kun tokko kan jedhu jira Baayibelirra. Sadan tokko yookaan Trinity kan jedhu word by word hin jiru kana yeroodhaa gara yerootti dubbanne irraa galatooma. Barumsa isaa jira. Barsiisichi garuu nama tuumetu hin taane macaafa qulqulluu keessa jira jechuudha. Laalaa hin jiru Baayibelirra sadan tokko kan jedhu. Wardiidhaan hin jiru. Ayyee bira dabarfannee jirra waan hin jirre tokkotti amanuun xiqqoo isin ulfaata. Maaliif jennaan bu'uurri keessan Baayibilii erga ta'e silaa Baayibilii irratti gad dhaabbattanii amanuu qabdu. Maaliif jennaan bu'uurri kiristaanaa Sillaaseedha. Sadan tokkummaadha. Bu'uurris wanti kiristaanummaa irratti ijaarame. Inni kun yoo Baayibilii irra hin jiraanne amantii gad dhaabbachuun hedduu nama rakkisa. Tole fakkeenyaaf mee bakka tokko isin gaafadha. Maarqos boqonnaa 12. Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 irratti Yesuus Kiristoos waa'ee abboommii keessaa inni hundumaa irra caalu kami jedhamee namni wayii gaafannaan barsiisaa wayii barsiisota seeraa keessaa. Dhaga'i yaa Israa'el Waaqayyo gooftaan keenya kophaa isaa gooftaadha jedhe. Kophaa isaa gooftaadha jedhe. Naa qabadhaa bakka kana. Lammaffaa ammas immoo hojii maali Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsa 11 irratti Waaqayyoon maal jedha? Ana duwwaatu Waaqayyoodha. Ana malee fayyisaan kan biraan jiru jedha. Ana qofaa jedha. Ana qofatu Waaqayyoodha jedhe. Anaa fi ilma koo hin jenne hafuura qulqulluu wajjin jenne ana duwwaa Waaqayyoodha jedha. Phaawulos illee maal jedhee Qorontos tokkoffaa boqonnaa 8 lakkoofsa 6 irratti nuuf garuu Waaqayyo tokkichatu jira. Innis abbaa isa waan hundumaa uume jedha. Waaqayyo abbaadha jedha Waaqayyo tokkichi. Jechi Yesuus Kiristoos Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jedhe kun dogoggora moo akkamitti ilmi illee Waaqayyoodha hafuurri qulqulluun illee Waaqayyoodha jechuu dandeessame? Yesuus Kiristoos ofima isaa waaqummaa isaa gooftummaa isaa barsiisee jira. Bakka nama tuqee naa deebisa. Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha kan jedhe kun hin dogoggore moo inni? Anaa wajjin gooftaadha kophaa jedhe. Aywa kophaa yoo jedhu Yesuus hin dogoggorre. Ela Waaqayyo keenya yeroo jedhu kana Waaqayyo kamiin baananne Waaqayyo kamiin dubbachuu isaati. Waaqayyo keenya yeroo jedhu waa'ee abbaasaa dubbata. Waa'ee abbaasaa dubbata. Waa'ee abbaasaati. Kophaa isaa gooftaadha yeroo jedhu kuni Waaqayyoon kophaa isaa gooftaa ta'e kun kamidha?
waa'ee abbaa dubbata. Garuu sabni inni itti dubbataa jiru kuni saba Waaqayyoon abbaa beekuu fi garuu immoo karaa isaarraa fagaatee jiruuf gara Waaqayyootti deebisuudhaaf ofii isaatii aarsaa ta'e fayyisuuf waan dhufee fi waa'ee abbaa isaan barsiisaa jira. Waa'ee abbaa isaan itti himaa jira gooftaa Yesuus. Isaan qofatti miti bara amma anallee jedhe Waaqayyo keenya yeroo jedhu kutaa sana irratti dubbachaa irra mitiire. Inni illee keessa kutuma sana irratti Waaqayyo keenya maaf akkas jedhee dogoggoreessa jetteefan jedhee dogoggoreetu hin taane kutichi ibsa mataasaa qaba jechuu kiyya. Okay. Kanaafuu dhugaadhaan wanni sun fakkeenyaa fi Waaqayyoon keenya yeroo jedhu Waaqayyo abbaadha jettanii jirtanii Waaqayyo abbaa akka ta'e beekamaadha kuni. Waaqayyoon abbaan sun immoo kophaa isaa gooftaadha yeroo jedhu kana dhugaa jedhe immoo dogoggora wanni kun. Waaqayyo dhugaa kophaa isaa gooftaadha dhugaadha sirriidha. Kana kan isaanitti himeef immoo sabni sun karaa Waaqayyo irraa badanii Waaqayyoolii tolfamoo keessa Waaqayyoolii tolfamoo keessa duukaa bu'anii maaliifiin hin barbaachisaa barsiisa macaafa qulqulluu maaliif itti dhufna amma dubbiin kun Waaqayyoon kophaa isaa gooftaa ta'e kun Waaqayyo abbaa akka ta'e naa himtanii jirtanii dubbiin kun dhugaadha moo dhugaa miti jennaan dhugaadha jettan. Kanaafuu Waaqayyo abbaan kophaa isaa gooftaa akka ta'e achirratti ragaa ba'ee jira. Kan biraatti dabaluun maaliif barbaachise Waaqayyo biraatti ida'uun eessaa dhufeedha. Fakkeenyaaf Maatewos ammatti hin fiddan irratti Maatewos boqonnaa 19 lakkoofsa boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti dhaqaa maqaa abbaa maqaa ilmaa kan hafuura qulqulluu jedhe malee achirratti ilmi sun Waaqayyoodhaan jenne hafuurri qulqulluun illee Waaqayyoodhaan jenne maqaa jedhe malee Waaqayyo abbaan immoo akka macaafa keessatti Waaqayyo akka ta'e beekamaadha. Garuu Waaqayyo ilmaa kan jedhu hin jiru Baayibilii keessa. Waaqayyo ilmaa kan jedhu hin jiru. Waaqayyo hafuura qulqulluu kan jedhu hin jiru. Waaqayyo abbaa kan jedhu garuu ni jira. Qorontos qofaa boqonnaa 6 lakkoofsa 6 irratti nuuf garuu Waaqayyo tokkicha jira innis abbaadha jedha. Isa kanaafuu Waaqayyo biraatti ida'uun kun barsiisa Yesuus Kiristoos hir'uu ta'een ammoo maaliif itti ida'atanidha amma? Kan biraatti dabaluun maaliif barbaachisa? Itti da'ame yookaan namoota akkasitti bixxile utuu hin taane barsiisichi dhugichi macaafa qulqulluu keessatti ifee waan jiruuf jechuudha. Meenaa kennaa Baayibilii keessa. Waaqayyo ilmaa Waaqayyo hafuura qulqulluu kan jedhu naa kenname. Yesuus Kiristoos Waaqayyoon ta'uusaa moo? Fakkeenyaaf. Waaqayyo ilmaa. Yesuus Kiristoos Waaqayyoon ta'uusaa macaafni qulqulluun keenya dhugaa hin ba'u hin dubbisne akka Yesuus Kiristoos Waaqayyoon ta'e. Waaqayyo ilmaa kan jedhu jira eebba barsiisaa eebba. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti miti waaqummaa isaa immoo macaafni qulqulluun hin barsiisaa jechaa jira. Wantan isin gaafadhe Waaqayyo abbaa kan jedhu hin jira. Isinillee kana ni beektanii. Akkuma kanatti Waaqayyo ilmaa kan jedhu hin jiraadha gaafiin koo. Joon qoyime haa xumurroo gidduun seeniniiti. Haa xumurroo tole sii kenna macarraa. Barsiisaa eebbaa wantan jedhee fakkeenyaaf Waaqayyo abbaan akka Waaqayyo ta'e hundinuu nu beeka. Nullee tamanna maqaa abbaa jedhu kana waamuu adiisnu malee tamanna. Macaafa keessatti illee Waaqayyo abbaa jedhamee jira. Yesuus fakkeenyaaf Waaqayyo ilmaa jedhamee jira macaafa keessatti. Yesuus Waaqayyo ilmaa wordiidhaan akkasittiin Waaqayyo ilma Waaqayyo hafuura qulqulluu jecha jennuun yoonnaa hin argamne waaqummaa isaa macaafa qulqulluu keessatti dubbateeraan jechaa jira. Eshi Waaqayyo ilmaa Yesuus waaqa ta'uusaa sagalee Waaqayyo akka ibsu. Waaqayyo ilmaa Waaqayyo hafuura qulqulluu kan jedhamu Baayibilii keessa erga hin jirre Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 sana irratti illee jecha Yesuus Kiristoos dhaqaa maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutiin saba cuuphaa jedhe sana waaqummaatti fayyadamuu hin dandeessanu jechaadha. Maaliif jennaan Waaqayyo ilmaa kan jedhu hin jiru Waaqayyo hafuura qulqulluu kan jedhu hin jiru waan ta'eef jechaadha. Dubbii kana hin dandeessan ikkoo hin jedhamu Khalid. Sababiin isaa hin dandeessu baakin akka macaafatti hin dandeessan malee. Maalirratti hundooftanii akkas jettan nu ibsaa hin barannaa jedhama malee akkas jechuu hin dandeessanii hin jedhamu. Yoo isiniin galle quraanillee gaafadhaa warra macaafaa isiniin jedha waan ta'eef yoo isiniin ifne gaafadhaa malee akkas jechuu hin dandeessanii hin jedhina. Kun barumsadhaa jedhee si himeen jira. Barumsi kun immoo namatu loojikii wayii uumetu hin taane. Akka jechuun hin dandeessanii jechuun kiyyaa amma na wajjin haasartu miti amma na wajjin haasartu waan ta'eef anaaf ragaa ta'uu hin danda'u jechuu kiyya. Anaaf ragaa ta'uu hin danda'u maaliif jennaan macaafa irratti bakki isin naaf eddan suni Waaqayyo ilmaan jedhu
waaqayyo hafuura qulqulluun jedhu. Kanaafuu jenna wanta hafuura ilmaa fi hafuura qulqulluu waaqayyo godhatanii fiduu anaaf ragaa ta'uu hin danda'u jechuu kiyya akka isoorii malee waan barbaadan itti amanuu waan barbaadan jechuun sun mirga dimokiraasiidha sun rakkoo hin qabu. Garuu ragaa keessaniif anaaf akka ragaatti na fayyaduu hin danda'u jechuudhaafi. Ishi amma fakkeenyaaf waaqayyoon akka inni kophaasaa gooftaa ta'e ofiisaatiin illee dubbatee jira. Ana duwwaatu waaqayyoodha jedhee jira. Achuma irratti immoo maal jedhaa? Ana dura waaqayyoo kan biraa illee hin turre, ana boodas kan biraa hin dhufu jedhee jira. Ana kan jedhu immoo qaama tokko malee qaama sadii miti. Ana jedhee kan dubbatu qaama sadii osoo hin taane, qaama lama osoo hin taane, ana jedhee kan dubbatu kuni qaama tokkodha. Waaqayyoon ana duwwaatu waaqayyoodha jedhaa jiru kun eenyudha? Barsiisaa Eebbaa. Kutaa isa kamirraa isa dubbistee naan jeenaa kaaste. Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsa 11. 10 irraa kaasaa yoo dubbisaa. Bara kakuu moofaa keessatti waaqayyoo jedhee yeroo irra deddeebi'ee kan barreeffamu waaqayyoo abbaadhaanidha. Haa ta'u malee kana jechuun kakuu moofaa keessattis Yesuus Kiristoos iddootti ibsame ni jira. Fakkeenyaaf gooftichi gooftaa kootiin diinota kee hamman ejjeta miilla keetii jala sii kaa'utti gara mirga koo taa'ii jedhee jedha macaafaffannaa irratti. Gaafiin kiyyaa ana duwwaatu waaqayyoodha kan jedhaa jiru kun waaqayyoo isa kamidha? Waaqayyoodha. Waaqayyoo abbaa jedhii waami rakkoon qabu. Waaqayyoo abbaa. Okay. Ana duwwaatu waaqayyoodha yeroo jedhu kana ana qofa jedhaa jiramoo ana malee waaqayyoon kan biraan jira jedhaa jiramu? Kanaafidha nuuni waaqayyo tokkotti amannaa garuu akkamittiin waaqayyo abbaa, waaqayyo ilma, waaqayyo hafuura qulqulluu waaqa tokko jennaa isa jedhu garuu akkan si ibsuuf ibsicha fudhachuun barbaanneeti. No, ana qofa jedhee amma fakkeenya akka Baaybiliitti ana qofa erga jedhee kan biraa eessaa fidama akkamitti itti dabaluu dandeenya fakkeenyaaf ana qofa erga jedhee kan biraatti dabaluun maaliif barbaachise? Ilaa ana dura waaqayyoon kan biraa illee hin turre jedha bakka sana soo dubbistanii ana dura waaqayyo kan biraa illee hin turre jedha. Ana boodas waaqayyo biraa illee hin dhufu jedhe bakka sanatti jecha. Na dura illee hin turre ana booda illee waaqayyo kan biraa illee hin jiraatu jedhe. Erga akkas jedhee waaqayyo abbaa erga ta'e waaqayyo abbaan qaama tokkichadha. Qaama lamaa miti qaama sadii miti waaqayyo abbaan qaama tokkichadha. Qaama tokkotu erga akkas jedhee qaamni lammaffaan qaamni sadaffaan waaqa miti jechuu argisiisa. Keeyyata kanatti ni amantu moo namantu isin amma kana? Keeyyatichatti namana sababiin isaa nuyi moonootiksii yookaan immoo waaqummaa tokkicha waaqummaa waaqayyootti waan amannuufi sanarratti nuyi mormii hin qabnu. Garuu akkamittiin sadan tokkummaa akka amannu. Macaafni qulqulluun keenya ati guutummaa macaafa qulqulluu kanatti namantaa kaalli. Itti dhufna rakkoon qabu. Kanaafuu ilmii fi hafuurri qulqulluu waaqa miti. Gaafa keessaa gaaffii na gaafattu kanatti namantaa? Yes or no? Bakka ammaa kanatti akka ajaa'ibaatti namana sirriitti itti amana maaliif jennaani waaqayyo abbaan waaqayyo tokkicha akka ta'e isa malee waaqni biraa akka hin jirre nan amana akka ajaa'ibaatti nan fudha. Amma kanan jedhaa jiru isa malee erga waaqayyo biraa hin jiru itti ta'e. Macaafnumti naa dubbiste kuni Yesuus Kiristoosii waaqayyo ta'uusaa hin dubbata. Isa immoo itti namanta. Eenyu jedhe isa jedhemu nama biraa jedhemu eenyutu jedhame? Macaaficha jedha. Macaafichuma jedha. Macaafa qulqulluutu jedha. Maal macaafni ofii naasaare nama dubbate jira miti ta'e maal macaafni ofii naasoo bara nama dubbate jira nama haasaye jira nama barreesse jira. Macaafni kun tole gaaffii kun nan fooyyessa. Macaafonni kuni sagalee waaqayyooti jettee hin amantaa? Maal macaafonni akkamitti sagalee macaafonni fakkeenyaaf macaafa keessa dubbii waaqayyoo ni jirani. Dubbiin Phaawulos ni jira. Dubbii Yesuus ni jira. Dubbiin namoota garaagaraa ni jira. Macaafni kun guutummaatti sagalee waaqayyooti jechuu hin danda'an. Akkamitti jettu fakkeenyaaf namoota biraan jiru. Rabbuma kallattiidhaan dubbate Nabi Muhammad itti waahyiidhaan karaa Jibriiliin dhufe sun rakkoon qabu. Amma garuu akka macaafaatti fakkeenyaaf macaafa keessatti Phaawulos bakkoota baay'eetti kun immoo yaada kooti jedhee kan inni dubbatu jira. Yaada kan koonan kennadha jedhee kan inni haasa'u jira. Akkasumas immoo ergaa yeroo barreessu Phaawulos tuyyi gara ergaa Ximeetiyoos gara ergaa warra Qorontos warra maali jedhee erga warra Filiippiyoos minaamin jedhee jechaadha. Kun dubbii Phaawulos fakkeenyaaf maali wannaa kan kombortaa kan koollee naa fidaa kitaaba kiyyallee naa fidaa yeroo jedhu kun amma fakkeenyaaf macaafni kun guutummaa guutuutti jecha waaqayyooti kun jedhe amma akkamitti ta'a amma fakkeenyaaf.
obbortaa kiyya naa fidaa fayyii dhiyaasaa jecha. Waan akkasii jira Baayibilii keessa. Akkamitti kanaan jecha Waaqayyoo jettu nama fakkeenyaaf dubbii Waaqayyoo akkamitti jettu. Kanaaf quraan guutummaa guutuutti sagaleedhuma Rabbii duwwaa achi keessatti dubbanne achi keessatti jiiniin jecha wayii hin jenne namni kan biraan jecha wayii hin jenne. Akkuma kanaadha wal bira qabnee dubbannu deeni wal akka efutti maaliif akka sagalee Waaqayyoo akka jennu akkasii galu fedhe. Kan quraanaa yoo gaafatte rakkoon qabu sin hin deebisaa amma kan Baayibilii xumurreetti dabarfanna rakkoon qabu. Kanaaf egaa gara gaaffii koo kana naqee fi macaafni qulqulluun kuni waaqummaa Yesuus Kiristoos iddoo baay'eetti dubbata. Hin amannas nuti macaafni qulqulluun Yesuustu dubbate moo Phaawulostu dubbate moo namoota biraa Yohaannis faan Maatewos faantu dubbate moo Yesuustu ofii isaatii akka Waaqayyoo ta'e ragaa ba'e eenyudha amma fakkeenyaaf kan ragaa ba'e kun kan dubbate macaafa keessatti namoota baay'eef macaafa barreesse fakkeenyaaf. Nonni sagalee Waaqayyoo eenyudha? Sagalee Waaqayyoo kana isa jalqabaa achirraa tamma kan obboleewwan musliimotaa kan dogoggortanii sagalee Waaqayyoo nuni inspired word of God isa nu jennu kana waan hin amanneefidha. Kana jechuun maal jechuudha? Caaffanni qulqullaa'anii miirota namaatiin yaada namaatiin akka walaloo akka seenaa barreeffame osoo hin taane guutummaa isaayyuu geggeessaa hafuura qulqulluutiin barreeffame dubbii jiraataadha jennee waan amannuufidha. Isa kanarratti hamma waliin galletti Phaawulos jedhu Yohaannis dubbatu Yesuus ofiisaa waaqummaa isaa ibsu ilma namaa jedhee of waamu waaqummaa isaa gooftaa ta'uusaa dubbatu. Nuufi wal qixxeedha sagalee Waaqayyoo kun. Fakkeenyaaf macaafuma ergaa Phaawulos Qolaasaayisiif erga tokko yoonnaan si dubbise boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irratti maal jedha? Kiristoos bifa Waaqayyoo inni ijaan hin mul'anne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa duras dhalate. Wanti Waaqa keessaa jiruu fi wanti lafa irra jiru hundinuu wanti ijaan argamuu fi wanti ijaan hin argamne wanti ijaan hin argamne warri teessota irra ta'anii fi warri mootummaa qaban warri bantii Waaqaa keessaa gooftummaa fi aboo qabu jedhamanii sodaataman isaan uumaman wanti hundinuu karaa isaa uumame isaafis uumame inni wanta hundumaa dura ture. Karaa isaa wanti hundinuu iddoo godhatee hin jiraata. Inni mataa waldaa kiristaanaa isaa dhagna isaa jedhamee waamameeti. Inni jalqaba waan hundumaati. Macaafa guutuun dubbisan akka barsiisa. Yeroo akka qusannuuf macaafa guutuu dubbisuu osoo hin taane waan dubbanne tokko keeyyata tokko walii ibsaa deemna. Waan amma dubbistan irratti gaafii lama duwwaa isinii gaafadha. Gaafii lamaan kana yoo mirkaneessitanii okay, khalas jechi Phaawulos kun sirrii ta'uudhaaf fudhanna. Yoo gaafii kana lamaan sirriitan jechaan. Ammoo walumaa galatti dubbii isin amma dubbistan kun waan Phaawulos dubbatedha malee waa Yesuus dubbate miti waa Waaqayyoo abbaan dubbate miti jecha Phaawulosidha. Okay, jechuma Phaawulos kana irratti waan isin gaafadha fakkeenyaaf. Yesuus uumama hundumaa dura dhalatee jedha. Uumama hundumaa dura dhalatee jedha. Uumama hundumaa dura dhalate jechuun maal jechuudha? Eenyurraa immoo dhalate? Kana naa qabadha. Lammaffaa eentumurre gaaffii kiyya lammaffaa immoo isaan uumame jechuunii fi isatu uume jechuun gargari. Isaan uumamee fi isatu uume jechuun gargari. Fakkeenyaaf isaan uumame yeroo jedhu Ibroota irratti ibsee jira. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 2 irratti Waaqayyo ilma isaa kanaan lafaa fi Waaqa uume jedha. Ilma isaatiin Waaqayyoon uume jedha Ibroota irratti. Waaqayyotu ittiin uume jechaadha. Dubbiin kun garuu macaafaa wal faalleessaa akkamitti wal araarsituudha. Fakkeenyaaf Isaayyaas boqonnaa 44 lakkoofsa 24 irratti maal jedha? Waaqayyoon jechaan. Ani isa gadaamessa keessatti si tolcheedha. Bantiiwwan Waaqaa fi lafaa kophaa kiyya diriirseedha. Yemmus eenyutu ana waliin ture jedha. Bantii Waaqaallee bantii lafaallee kophaa kiyyan diriirse jedha malee ilma kootii wajjin diriirse hin jenne. Hafuura qulqulluu wajjin diriirse hin jenne. Waaqayyoon Yesuusiin fayyadamee diriirse hin jenne. Kophaa koon diriirse yemmus eenyutu ana waliin ture yeroo jedhu qaamni tokkollee ana bira hin turre jedhaa jira. Dubbii Phaawulos immoo dubbii Waaqayyoo fudhattuudha. Gaafiin kiyya lamaan kanaan adeemsa tokkoffaa uumama hundumaa dura dhalate jechuun maal jechuudha?
akkasumas immoo eenyurraa dhalate. Inni lammaffaa immoo dubbii waaqayyootii wal faalleessee jira amma macaafne. Waaqayyoo kophaa kiyyan uume jedha. Phaawulos immoo lakkee Yesuusiin fayyadamee uume jedha. Waan kana lamaan deebisame ragaa wajjin. Hayyee isa jalqabaa kuttichumni ofii masaatii waan deebisuu fi gabaabaadhumatti uumama hundumaa duraa dhalate jechuun Yesuus Kiristoos jiraataadha jechuudha. Waaqayyoo waaqa jiraataa ta'uusaa agarsiisu kun waan guddaa fi waan hundumti keenyaa hubachuu qabnudha jechuudha. Jiraataa ta'uusaati. Uumama utuu biyyi lafaa kun hin uumamin durayyuu jiraataa ta'uusaati. Lammaffaa isaan uumamee fi isatu uumeen adda adda kan jette irratti jechoonni kun jechoota afaan Oromootiin isa ta'u jecha maaliitiin iyyuu wanti jette kun dogoggoradha. Isaan uumame jechuun karaa isaa uumame isatu uume jechuudha. Karaa biraatiin hiika addaan qabu waliin faalleessuu jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos uumaa ta'uusaa waaqummaa ta'uu qabaachuusaa yookaan waaqa ta'uusaa kutaalee hedduu jiran keessaa tokkuma sii kaasuu barbaadeen gara kana dhufe jechuudha. Waaqayyo Isaayyaas keessatti kan itti naacaqaste inni iddoo sanarratti kan inni utuu kontekstii isaa dhannee dubbisnee gaarii ture. Achii osoo hin dhaqinii meemee yaal takka waan isin martanii irra dabarfachuu barbaaddan wayiiti. Oomaa waan ammaree. Nan dubbadha ishee rakkoo qabu. Uumama hundumaa dura dhalate jechuun durumaan jiraataadha jechuudha. Eessaa akka fiddan kana hin beeku waadha. Hin dhalate jechuun bar waan duraan hin jirre tokkotu argame jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko hin dhalate gaafa jedhamu hin dhalate jechuun bakka hin uumame waan duraan hin jirre tokkotu as ba'e jecha. Kanaafuu hin dhalate uumama hundumaa uumama hundumaa dura yeroo jedhamu tokkoffaa yeroo qaba. Yeroo qaba waan guyyaa keessa argame jecha. Uumama hundumaa dura ta'e malee yeroon isaa yeroo murtaa'aadha jechaadha. Uumama hundumaa dura argame jechaadha dhalate jechuun. Fakkeenyaaf dhalate jechuun jechi dhalate jedhu kun akka macaafaatti uumamuu jechuudha. Fakkeenyaaf macaafa faarfannaa boqonnaa 90 lakkoofsa 4 irratti gaarreen osoo hin dhalatiniin duratti jedhee dubbata macaafa irratti. Gaarreen hin dhalatin jechuun maal jechuudha? Gaarri akkuma namaa kanatti da'ama akkuma namaa kanatti dhalata jechuudha. Laa akka jechuun miti osoo hin uumamin jechuudha. Kanaafuu akka macaafaatti Baaybilii keessatti dhalachuu jechuun uumamuu jechuudha. Tokko kanadha. Jecha kamiinuu karaa kamiinuu uumama hundumaa dura dhalate jechuun duraan jiraataadha jechuu miti. Jechuun kun hin fayyadamu bara. Osoo akkas ta'e bare durumaan jiraataadha jedhee fida malee uumama hundumaa dura dhalate minaan wanti jedhamu kun hin jiru kun waan fudhatama hin qabnedha. Lammaffaa eenyurraa dhalate kan jedhullee naan deebisne. Eenyurraa dhalate. Dhalachuu jechuudha. Eenyurraa dhalate kan jedhu siifan deebisaa. Mee gaaffii daa'imman gaafatan tokkon si gaafadha. An daa'ima miti gaa? Allaa yookaan rabbi jettee waan taate kan amantu. Ishee garuu daa'imman namoota guddaa gaafatu. Kanuma deebisi barsiisaa gara biraan deebiniiti. Arraba yoo ta'e yeroo biraa wayyaa. Amma yoo naan arraba miti naamusuma naasaa jira. Anis arraba miti daa'imman ijoolleen gaafatan maalidha? Waaqayyoo eessaa dhufe eenyutu uume rabbiinii jedhanii gaafatu. Maal jennee deebisu? Daa'imman gaafadhu yoo daa'ima qabaatte illee daa'ima kan kee gaafadhuuti. Ammaaf garuu ani nama xiqqoo si waa dubbiseedha. Galata rabbii ani daa'imman qaba. Yesuus Kiristoos eessaa dhalate waan jetteef gaaffiin kun gaaffii wal madaaluudha jechuu kiyya gabaabaatti. Macaafa kee jira baranaa miti. Uumama hundumaa Gomozii ko maal naamusan baranne mana barumsaatti osoo namni haasa'u gidduu seenuun bara naamusa miti bara maal taate.